Yoo yaashamaa kam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo hundumaa keessaniif haa baay'atu. Odeeffannoo kiristaanaa kan guyyaa har'aa isiniif dhiyeessina. Namni suuraa irratti argitan kun poolisootaan marfamee kan jiru kun jechuudha. Kun Alberto Mevila jedhama. Nama lammii biyya Naajeeriyaa yoo ta'u umuriin isaa immoo 29dha. Wangeela lallabuuf mijattuu kan hin taane biyya Paakistaan lallaba wangeelaa deemuun uummanni 16,000 Yesuus Kiristoositti akka amanuuf sababa ta'eeraa. Hidhaa fi ajjeechaan yoo jiraate wangeelliin lallabamaa. Wangeelli bara baraan ni mo'a. Kan kana gabaasee Naajeeriyaa Christian Daily Postdha. Wangeelli yeroo hundumaayyuu iddoo hin yaadamnetti humna waaqayyootiin geggeessaa hafuura qulqulluutiin ayyaana waaqayyoo namaaf baay'isuun namoota miiliyoonaan lakkaa'aman bira ga'uun ni danda'ama. Kun immoo waaqayyootti dhiyaachuudhaan waaqayyootti siquudhaanidha. Akkasumas of qopheessuudhaan sagalee jireenyaa nyaachuudhaan ni danda'ama. Kun baay'ee oduu nama gammachiisudha. Sababni isaas dargaggeessi umurii 29 namoota 16,000 fayyina sababii yeroo ta'u baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Ergaa fi waamicha kadhannaa hatattamaa jedhee raajiin tokko ergaa hatattamaa tiin as bahee jira. Innis Jawaar Mohaammed ajjeesuuf halkanii fi guyyaa kamitti akka ajjeesan kiyyoo xaxaa jiru. Sana booda dukkannii fi gaddi akka biyyattii haguuguu fi biyyattiin akka diigamtu akkasumas sabni akka walirratti ka'u dhamaa jiru jechuudhaan ergaasaa dabarfatee jira. Ergaasaa kanaan waaqayyoon haa kadhannu jedha. Xiyyeeffannaan isaa nama siyaasaa kan ta'e Jawaar Mohaammed irrattidha. Mee dubbii namichaa guutummaatti akka kanatti aansee jirutti dhaggeeffannu. ተለውም አቅርበነዋል። ጃዋር መሐመድ ጠላት ይሄንን ሰው በመምታት ምድሪቱን በጨለማ ሊመታ ፕላን አድርጓል። የማገለግለው እግዚአብሔር ግን ጣልቃ የሚገባ አምላክ ስለሆነ ጣልቃ እንዲገባ እንጸልያለን። በጨለማ ዓለም ውስጥ አንድ ፕላን የተደረገ እሱን በመምታት ምድሪቱን በጨለማ ሊከት የታቀደቅዳል። እግዚአብሔር አምላክ እንዲያፈርስ እንጸልያለን። ሁላችንም እንጸልይለን። እዚህ በላይ ማውራት ስለሌለብኝ እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ለሱ እንጸልይ። በያለንበት በእምነታችን እንጸልይለን። ሃሌሉያ። የሃይማኖት ጉዳይ ሳይሆን ሁላችንም እንጸልይ። ወደሚሰማ አምላክ እንጸልይ። ምድራችን ከገባችበት አጣብ የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ነው ሊያወጣ የሚችለው። ፖለቲከኛ አያወጣም። የእግዚአብሔር እጅ ግን ብቻ ያወጣል። እሱ የእግዚአብሔር እጅ በምድራችን እንደገና እንዲንሰራራ ምድራችን እንደገና እንዲያስበን እንጸልይ። በዚህ ወንድም ላይ የተመከረ ምክር ሁሉ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። ይህንን ወንድም የሚፈልግ ክፉ በኢየሱስ ስም አያግኝ። ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ድንገተኛ ምክር ድንገተኛ ግሩ በዚህ ወንድም ላይ የተመከረ ምክር የፈረሰ ይሁን። ባለበት በኢየሱስ ደም ሸፍኘዋለሁ። የትም ዓለም ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይህንን ሰው እንዲሸፍን ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር ምሕረት እንዲሸፍን ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር ቸርነት እንዲሸፍን ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር ጥበቃ እንዲሸፍነው ጸልያለሁ። ጸልይለታለሁ በጌታ በኢየሱስ ስለ ወንድሜ ጸልይለታለሁ። ከእግዚአብሔር የሆነ ማስተዋል ጥበብ እንዲሰጥ፣ ከእግዚአብሔር የሆነ አሸናፊነት እንዲሰጥ፣ ከእግዚአብሔር የሆነ ሰላም እንዲሰጠው ጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን በሉ ቅዱሳን ከኔ ጋር ተባበሩ። ይህንን ወንድም አታክ በማድረግ ምድሬን ያጨልም የሚፈልግ ምክር የፈረሰ ይሁን። በኢየሱስ ስም ይፍረስ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈረሰ ይሁን። ኢየሱስ ደም ኃይል የፈረሰ ይሁን። መለኮታዊ የፈጣሪ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ይሁን። ጸልየናል። Waldaan kiristaanaa araara waaqayyoo addunyaa ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2014 sababeeffachuun harka qalleeyyii 800 ta'aniif deeggarsa midhaan nyaataa taasise. Waldaan kiristaanaa araara waaqayyoo addunyaa hojiiwwan amantaaf hafuuraa biratti namoota harka qalleeyyii ta'aniif sababa adda addaatiin qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'an akkasumas kanneen balaa hongeetiif saaxilaman deeggarsa garaagaraa taasisaa turuun isaanii yaadatama. Guyyaa har'aa kanas waldichi ayyaana Faasikaa bara kanaa sababeeffachuun namoota harka qalleeyyii magaalaa Naqamtee keessatti argaman 800 ta'anii tokko tokkoof deeggarsi midhaan nyaataa kiiloo giraama 25 tilmaama qarshii 500 ol ta'uun bitanii karaa abbaa mul'ataa hundeessaa waldaa kiristaanaa araara waaqayyoo addunyaa raajii Masarat Taayyee harka qalleeyyiif kennanii jiru. Namootni gargaarsi taasifameef tokko tokko akka dubbatanitti waldaa kiristaanaa araara waaqayyoo addunyaa gargaarsi taasiseef galateeffatanii waldichi hojii wangeelaa biratti deeggarsa jireenya ilmaan namootaatiif waaqayyotu nuuf kaasee jedhan. Oduma kanaan wal qabatee gargaarsa harka qalleeyyiif bishooftuutti taasifameen waldaan ifa fayyina addunyaa namoota harka qalleeyyii magaalaa bishooftuu keessa jiraataniif deeggarsa godhee ergamaa Geetahuun Immiruutiin durfamuun waldaan ifa fayyina addunyaa namoota harka qalleeyyii magaalaa bishooftuu keessa jiraatan keessa namoota 55f dhaabbata turtii maanguddootaa magaalaa bishooftuu keessatti deeggarsa midhaan nyaataa daakuu mokoroonii fi zayitaa taasifamee jira.
kan gabaasee TV Ifa Fayyinaati. Bokkaa hamaa roobeen waldittiin guutummaa guutuutti diigamteetti jedha oduun Kiristiyaan Tiyuub irraati arganne. Waldaa warra Wangeelaa tokkummaa amantootaa Amaanu'eel keessatti biyya Hamar iddoo jedhamutti waldittiin kaleessa gaafa 11/8/14tti bokkaa cimaa roobeen akkasumas bubbee guddaa bubbii seenii waldittiin guutummaa guutuutti baduun ishee barbadaa'uun ishee ni beekama. Kanaafiyyuu waldaan kun gargaarsa guddaa gaafachaa jirti. Waldaan kun baay'inaan namoonni achi keessa jiraatan warra horsiisee bulaa jedhamanidha yookaan immoo horsiisanii warra bulan jechuudha. Amantoota kana egaa waldaa isaanii kan bokkaanii fi bubbeen jalaa diigee. Kanaaf amantoonni kun gargaarsa guddaa gaafatu bolota keenya Kiristoos keessatti ijoollee Waaqayyoo ta'anidha waan ta'eef waldaan kun waldaa tokkummaa Amaanu'eel Hamar Jinkaa keessa kan jirtudha. Abbaa fi ilmatoota waliin deemaa jiranii laga tokko bira gahu gaafa kana ilmi isaa yaa abbaa koo harka koo naqabii ittiin jedhe. Gaafa kana abbaan maal ati naqabatteetta miti maaliifan si qabaa jedhe. Ilmis abbaa koo ani yoon si qabadhe dadhabeen si gadhiisaa lagni kunis na nyaataa yoo ati naqabatte garuu akkanan gadhiisni nan beeka kanaafani naqabii kanan siin jedhe jedhaan. Deemsa keenya keessatti ani Waaqayyoon qabadheera ofiin jenna. Garuu amaluma biyya lafaa ta'ee biyyi lafaa dadhabsiistuu fi rakkistuu waan taateef ni dadhabna. Kanaafuu ani Waaqayyoon qabadheera hamma jennu yaa Waaqayyoo harka naqabii haa jennu. Harka isaa keessaa eenyuyyuu nun buta gara gamaatti nu ceesisa malee nu gadhiisee lagnis nu nyaatu. Yaa Waaqayyoo harka koo naqabii. Ani Waaqayyoodha. Ani qajeelummaadhaan si waameeraa ani harka sin qabaa sin eegas saba ani kakuu galeefiif saba lafa irraatiifis ifa akka taatuuf si kenneeraa. Macaafa raajicha Isaayyaas 42:6.
ይላል።